بربانا نساء كنا في رومسا نمني كوبا كم نكوبا كبدن في رومسا نوفيدا نوتي في رومسا بربانا ما لباك يسني كي جبدن كويس وري جول ما تنتم في رومسا نجا كبر نو عرب ستاني برا جلد في رومسا في دايز نجني مال كل في تام كوت جلا بشهر متتي كوميكو إلا لا مالي سين تازجلا كل في تون في رومسا جرنا جولين في رومسا كوبا كبدن في رومسا نوفيدا في رومسا بربانا مالي نما بيرام بربان أبا فيتان في الراسة أبا فيتان مسكينة كرا ديمولو برباد در الراسة في رومسا منوفيدا نو في رومسا بربان ساعة كنا في رومسا بربان نوتي في رومسا نجاكابا لايكي فولو بربان نو في رومسا نجاو بربان وان إني رجلو كوبان كم نور قطور بيتي وليدا ولا أشاس ديبي ولا إني رتنا نرجعني في رومسا نوفيدا جرانا نو في رومسا بربان ما كي جبدن فيديو جن رمان وقرب ستان في رومسا بربان نوتي هيريا دي كوميتي نو جبسو آرسي بك أغرتنتي أكبني ستي أدمسو أكبي يكينيتي أفاري في فندو غارة كيسا مكو كيسا يعني أدمسيني ريفيساني الله في بني سنياتي فنو آرسي بني سنياتي سو الله تنياتي سو ريفيساني كابري دوركو كان جيتو والله لازم أبدي بلسوما بوليسو غافا نغا جالة مالي إيغا نغا جيبه والله نمنم مسابتان جيرو ورب الكعبة أن أما هو لا تيرد فن وفيك يا نأجسني شهادة فديتن والله ورنا ندوبة في سنة لما ولدتي أمانة وفكنة وما كي يباس هجى وريكم درب ملء نقل لبسن. تريتا غوسي كمالي غوسي في واجر بسات agar tani gada bonu isa ofi wal qabdani akkasitti amba cabachani miti raga wajjin ila qabaleeda ila ganda sada munne aadate sani akkatti sinim simna assalamu alaykum inshallah rakkon injiru warra kesanin qiyama dirre ashimitti wala garta abshir rakkon injiru ta yero da mutawallon argamin dirre qiyamatti abba keetti fi adake kana gartu rakkon takanjiru e mucana ammo kan bautate naganga dedifamte asalla gobeessatti sigashina rakkon injiru we mucaan dhabame dirree qiyaamatti abbaa kee faadha wala gartaa kanaafuu boqadhu sinja oggata akka walloodha mataa gadi qabadhu mataa harkaan laphee qabpuuti walloo sujuudi oggata akka mataadhaan eewwa akkasii kanaafuu galatu waan akka hawalii gallu yoo dhugaa firoomsaa kana oromoon harka isaatiin qabtee qixaatu jiraatti wallahi billahi wali hin dhiimnu garuu an takkaa ganda namaa tuqeen beeku mucaan kun miskiina takkaa ganda namaa bu'een beeku asirraa qoflee taphachuu malee yaada namaa seeneen beeku ganda namaa arrabseen beeku hayyuu xiqqeesseen beeku qoflee taphachuu malee maal balleesse yoo qabuu feetan kan biraan qabdanii namni firoomsaa qabdanii harkaa qabdan amma miila kan akka gallakkiftan ani fiidoo asoo deemtuu natti dhufte humni qabame minaa jira ammoo warri asoo yoon asoon qabamin jiraate namni mucaa kana beeytan namni mucaa kana dhiyaatan namni naannoo isaa jirtan dawwalee fi jawwaal isaa naaf dalaguu dide rabbuma isinuu meejaa na dhageessaa sagaleessa ani mucaan hiriyaa kiyya akka nama tokko miidiyaarraa wal bada keessaanii walitti dhiyaanne wajjiiriyaa taane garuu wallahi namni akka isaa garaa na nyaata hin jiru kadantaa wala rabsitani namni mucaa kana dhageessan rabbii guddaa sodaadhaati na dhageessisa rabbuma gartee rabbuma islaamummaa waliin nuu kan ilaalaati mucaa kana na dhageessisaa bakka inni jiru yoo jiraate yoo dhugaan qabamee jiraate yoo maallaqa barbaadeesi maallaqa waan gaafatan oromoo irraa kafalti walitti buune irraa kafal yoo maallaqa fee barbaadan ammoo yoo kan hin qabamne akkanuma dhabamee jiraate bakka inni jiru na dhageessisa rabbiin si qabe hadaraa hiriyummaa hadaraa oromummaa hadaraa amantaa teessanii mucaa kana na dhageessisa rabbii keessanii jaati anis eegaan isaa wal bare nama tokkollee wal baruun namni rabbi sodaata mucaa kana na dhageessisa. Namani ka arraa qabu seenaa meeqa hojii qaban namni akkamitti akkasii ABC baasa rabbi sodaadha. Wallahi amma kana maal jettee shitay arkamaa jiru nurraa warra biyya arabaa jiru warra badii namarratti dalagu dhalaan teenyaas nama jala gadi hin teettu waligal lafa lafti dhiirris ni naafaati yoo agaree yookiin informationa dhagee dhukkee irraa kaasa jira keenya hunda keenya lakkoo qabna rabbiin waaqaa jechu. والله ربين أككينا والله أككينا نجاج الرأيون جدبران نجاج الرأيون جدبران يا بوليسكي يا بردوبرتين تكرر كويو قبات دوبرتين تكيورا كو قبات كلاسين ديستوفر هو ما أدري
dubar. Dirqiin qabdu namni dirqiidhaan sitti dhunjiru. Obboleettiitii kalaas ati dura jaartiitii yaamre. Okey walii ta'uu hin dandeenye deemii jettaani bara. Maaltu si cinqe'oo? Tumuu maaltu geesse? Viidiyoo waraabuu maaltu geesse? Shaashirraa mulquu maaltu geesse? Dhaqanii qaama saalaa waraabuu maaltu geesse? Nama hedduun nagalchi jechuu jira beektaa osoo baatee deebitee natti tola banna. Namni baatee yaada garagaraa fidee yoo haasaweeru natti tola beekte. Nama hedduutu barreessu jiraatu si mul'atu beektaa. Abu. Deemee irraa bahuun. Irraa bahu Nama takka wallaahi nama takka argaa hin jiru nama soddoma akkana daawwatu jira barani agaruu jira. Follow nagaa ta'u uummata keenya. Maayikoo kan kalaas nambaa. Jarri akkasitti iyyisiiftee mucaa ofii baafatte kennaa immoo tuziim jee jal'isa. Uummata rakkata abbo. Wallahi dhaggeeffadhu. Anamma xiyyaafuu miilammaa kana nagaa oolle ganni tulle sirriitti waan asirra oole quba qabdi ganni ol koottu. Amma dhufaa jirra ana jandaan irraa kun naan taane beeyta uummata kiirii qabne baalee walaa arsii walaa wallo humti. Waan nama jibbisiisu beeyta wanti kuni. Abbo uummanni yoo si qabu arsii baaleen jedhu arsii jedhee si qaba malee namni baalee nuun hin beeku aslan. Laa ni beekani akka ajaa'ibaa beeyti sirriitti akka ajaa'ibaa beeyti walloon waan beeyne miti. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Nagaa jirta kan fayyaafeeti. Shirra karabbi. Nageenyi waaqayyo siif haa baay'atu. Ijoolleen gara jirtu namni oduu qabu hin jiru gammatti. Dafaa himaa siimaa hin kaasirra ooltanii. Anamma shamarra deebi'aa jira. Maalirra ajandaa? Maali maree jarattiin inuma dhaadatti amma mucaa keenya finnee intervii goonee bakka inni tuqameeru yoo laallee gurri irra itee raate yoo madaa'ee jiraate madeessinee gurra yoo kutanii raatan gurra kunnee gadhiifnaadha abdii bilisummaatii fi mucaan umar jedhan tokko. Mucaan isaanii garuu ijoolleen keenya akka dubbatanitti hin qabne isaan bira dhufee achi bulee garuu bakka kana nu hima jedhaniidha kan jawwaala isaa bichaa fudhatanii karaa oduu deemuu silkiin qabuu Suudaanii wayii bira turee achi argamee achi dhufee jedhan isaan ammoo bakka dhossanii baasanii jecha isa akkanaa kana dhaadataatti qara qaban gadhiisuu miti dabalaa qaba. Gadi hin dhiifnu mucaa intervii goone waan inni irra ga'e waan inni bahee laallee akkas jettee dhaadatti. Dhugaa rabbiin ummati kun fannoo iyyuu wayya jedhee laala akka kotti jechuudha. Dhuguma rabbi namni ilma Oromoo akkana godha. Nama afaan tokko waliin haasa'u akkanatti dhaabatanii gaafa dhugaa anuma takka iyyuu hin dubbachuu hin danda'u. Waa walla nu goote ilakseenaa nu keessaa hin banne nu keessatti galmeessite diinni nu akkana nama hin godhu dhugaa rabbi. Amma dhugaa kee jette wallooni kutaa Oromoo 11 keessa lakkaa'amti malee walloon Oromoo inuma wallahi lazim akkaataa haala amalli ishee yaatu niin jechuudha. Inumaa nama shakkisiisaan akka mataa kiyyanni hin shakka baay'ee takka shakka. Garuu haa ta'u waa hunda caalaa namni tokko Oromoo ta'ee ilma Oromoo akkana godhuun kuni waan nama jibbisiisu beekta. Waan das nama hin jennu. Tokkoffaa qaama ijoolleen arsii qabde ka jedhan kana haa qabdu iyyuu qabde. Isa kanaa miti. Sijjammar waan ajandaa akkanaa kana namni awwal ajandaa akkanaa kana gadi dhaabee eegalee eenyu awwal ijoollee wallootirraa ka'e wallu. Gaafa awwala ni beekta. Awwal akhir ijoollee isaantu eegale. Achi dura waan akkana takka dhageenye hin beeknu. Yeeshi kana dhiisi kanallee irrumata riishu. Mucaa warra arsiikaa riyaala 30 muumee kasa birri miliyoona takka guutuu baasanii kafalan riyaala 30 kan irraa kaffalan
والله لازم إيه كان سنيو أمارة جدال فدوت تجارب بأمارة سني شافك أبين والله جولي والله لاجي فرق أما جولي والله تكبر يا informationi باو جراميره أمارة أرى ربي نوسان نيس تجارب دبي فاباتك دبي لكنا جرتي واني دبي لما دبي إيه والله نمي قارو متى كناني أنا أما كبتاك يتي ركو متى والله في بالي أرسي جدو كنا جرو وأنا كنا هنعرف لك إيش أكايد له هندافو مي بود غرشين تلومت تيلت والله الله أرى ربي نباس بي أما ودونا ما غوردا إريك أبو دوك أباني اللي ركون دوكو هما تكنجرو مالتو دائما دغارب ببشان دودي غران قمني كرا ديما دفتتي غرا كنا جباتي چاماني غديتا إلى دينين وكنا نمانغور دغا اسم ربي أدرتي قال لفق إذا قد أفقا أتكنامي أكنا جد غافا يداني أني أدباسي اللالي وفتا أمتو مفنو سنين أدباسي اللالي والو أرسيه يوكين دمو أرومو هنجرا والو كيسا جدي تاسما يويادو دغا ربي ناما والقابو هنقابان جيچور ورهما تكا هنبين ورهما هنلقين كينا أما وجولين كينا لكي ودوجتاني Ijoollee madidiqqatu baay'ee hooyye jedhee irraa dubbate malee warroonni gugurdaan lafaayyuu hin kaamne jechuudha. Isaan xiqqaa guddaan lafaa ka'anii gaafa akkana ta'anii seenaan isaan adda galmeessanii garaa madaa ta'ee nama hafa malee eenyuun hafoollee hin badu jechuudha. Kana booda of eeggadhaa rabbi sinaa eegu iddoo jirtanitti oduma beektan qaraayyuu cadhifta waan ta'eef hayyooma uduu waan fedhan jedhan bakka. Isa maaliif miskiina dhumaara waan ta'eef jarri daa'imman xixiqqoo nama afurii shanii irratti sirba banattee irratti dhidhiitu. Waan nama ajaa'ibu keessa bari nama jijjiiraa nama nyaatee quufee garaa qabu nama qaamatti jiran nama isin qabdee ni barsiifte tokko hin argine bara. Ijoollee miskiina dhumtu ijoollee qoonqoonuu karaa deemsa badoo Suudi Arabiyaa keessa karaan deemsi qoonqoonuu fixxee bakka irraa bishaan dhuytu barbaaddattu. Ijoollee kana dararati nama jiraa nyaatee quufee taa'ee nama akkasii yoo dhiirataatti nama akkasii waan qabne ijoollee akkana maal gooti dararati. Eega shalaawwan akkana hojjetti. Mee amma maal goona mee fakkeenyaaf dhageeffadhaame jechuudha. Amma nama ijoolleen walloo kunoo na bira guutuudhaas nama moggaa jirti. Wallaahi nama moggaa jirti. Inni irraa fagoon jirti. Nama kumaatamaan jirti. Isinii galee yaani osoo akka nama akka diinaa akka amaara takkatti walloo tan akka amaara diinaa takkatti ofirraa laallee jenne wallaahi ijoollee matana nama nyaatee quufee garaa qabu gabbaa miil halkan edana kana soddoma mana kana walitti orraruu dandeenya. Maal goona Oromoodha hayyee mii maal gochuu dandeenya? Kenna akkasitti ilaalaa bar isin akkasitti ilaalaa jirtan isaan akkasi ilaalaan jirtu bar kama waliin hojjattu qabdee affanu jirti. Mee inni kun maaloo cubbuu miti. Rabbiin biyya namaati nagaan nu galcha akkam taanaa hin yaadani akkaataa ta'anii karaa kana biyya namaa kana dhufan sanuu gubata kana keessatti dhugaa rabbi mana keessa warri hojjannuyyuu waa'ee amma gubata kana baay'ee nama dhiba. Ala keessatti akkanatti daa'imman afarii keessatti lafa gadi dhiittu seenaan isaan gaafatu dhugaa rabbi. Namni baratin ajjeesurra namni baratin ajjeesuu baanan sani jarri. Dhugaa keeti rabbi. Osoo baratanii akkanan dalagan barumsa dhabuu isaaniiti malee. Wallahi lazim jara barumsa dhabuu miidhee dhugaa rabbi. Maayyii minnati akkana godhe dhugama. Namni baratee odoo arrabsaniyyuu nama jalaa cadhisa sammuu badhata hin yaada. Dhugaa rabbi dubartii keenyatu isaan caalii yaadee isaan caalaa hidhee yaadaan. Maaliifi bakka hooleeyyii wanta akka bakka girgirgir jechuu malee. Hundi isaanii akka tokko yaadde akka waan sidaam